durallee jechuun amma qabatanii dhaabbattee akka boodee gaafate Jalli gizee eeguu jirtu sana. durarratti baay'ee keessa ture inni shaantaa eeggatuudhaaf jechuudha. Saayibban kiyya nafaana jiran dhufee roonaan jedhan laphiin kiyya na dhaatti laata. Yani kuna mahaa dhaabbadhaa jedhani ammallee hin dhufne bini isaan natti qoosu ammallee laphiin kiyya na dhaatti. Cumaanan murteesse fillafiituma balbalaa san dhaabbatudha. Waan isaan piraankii na godhaa turaniif dhaannaa lapheetii yaallee na dhiifteerti bakka. Yoo inni dhufuun keessaan arge. On keessaa argu bakka dirqama dhamiti irratti deemu. Yeroo sana raa sodaanna keessaa badee yu'an. Waan sodaanne hazaan akka malee sodaateera. Yaani nan wadhaa. Duruma bilbilaan gaafa dhuftee makkamitti nagaa naan jettenna meedhiis guyyaa sanatti hin kaasini naan jedha keessa isaa akka sodaa jiru duras ni beekaa yeroo yaani namni wajjin haasa'u kaa ni beekame tiree mala walii dhaqeetuman cabbaxee asinis nagaadheen asinis nagaadheen akka malee sodaate morma jaran akka nama nagaa dhuunii nan cimii viidiyoo sun irraa murame malee jechuudha asii gara sitti tole yoo nan cimii. Ijoolleen waan kirkirfatee nama kirkirsan jiru akkana deemu taale ijoollee duubuudha. Ijoolleen komantiidhaan maal jedhanii hin kirkirfataa jiru. Rakkoo isaa garuu ana malee namuun beeku nama nagaadhuun bakka attuma maramee ka'eetaan booda kanan ciniin. Inni akka manaamatti fakkaatan daayiraa jechuudha. Sodaachuun yaada kan San irratti moo manatti galee hinde ati koo miidiyaa irratti furdoo turte qalloodha. Miidiyaa irratti funyaan hin qabduudha funyaan hin qabdu. Ani sama akka kanatti Sumayyaa furdoo fakkaatti bareechine waan beekna. Sooshaal miidiyaa bareechine wajjin fayyadamna waan ta'eef baay'ee furdoodatti fakkaatti baay'ee. Ani Sumayyaa by the way caaltu. Bartumte kana gaafa sooshaal miidiyaa irra nama furdoo hawwiitiin ta'e guyyaan argu ajaa'iba wadarra maali jee Itoophiyaa galtee dhufte Itoophiyaa hanga tursan akkana kallattii gaafa duru guyyaa dura atitti dhuftu hayaatee akkana qalloodha biyya galtee akka kallattee malee hidhatti minaaf ni jaa duraan kana qalloodha uraan jettu by the way sooshaal miidiyaa namni yookaan akkana laayivii viidiyoo irra kalatta furdoo hawwii fakkaata. Udanno ajaa'ibaatti. Akkanni hedduu takka bareedadha. Amma fayyitee yoo taasisa. Sume atitti wanni adda ta'e amma inni fakkeenya akka achi lafarratti nyaanis ka qabdu qal'oo akka taate nama hedduun lafarra wutti fi miidiyaarra waladda ati yoo bayaan irraa wanni gaafa argite adda sittee maali? Wallaan akkuma arge akkuma miidiyaa sana irratti kan isa argitanii yeroo baay'ee dhuguma filtaaraan hin fayyadamanii akkuma miidiyaa irratti isa argisanitti lafatti isa arge garuu immoo rifeensa achitti guddisee ture as dhufuu kanan jireenya jala. Sa'ilee muudannoon qabaa waa'ee rifeensaatiiti akkatti jirame qabaa. Maaltu si mijate? Maal ture ni beektaa deebisaaf guyyaa lama naaf ture rifeensa maaliif hedduu dalagaan hedduu bisii waan ta'eef jecha yeroon qabu. Tu bakka jechuun yeroo isiidhaan wal arguudhaaf guyyoonni muraasni hafee hedduun dhiphachaa ture. Yaani hattaa barra jechuun yaani irra fudhatu guddaa. Haalli jechuun yaadachuun hedduu ulfaataa ture haalli torbawwan darban sanii. Gugutiira. Hedduu. Sitti ulfaate mi? Hedduu so harkaan qaaxiraan bule ture. So alhamdulillah rifeensa hedduu dheeraa ture. Jaraa sun jiru normaal akkanumatti dheeresseetiin fidee maal godhaa ture. Already waggaa takka. Sanuu anumatu fedhe erganni haa godhannee rifeensa fe'amu. Takkaan jirre dheeraa ture. So mana rifeensaa dhaqeetiin. Gisee gaa kana rifeensa dhaqee hiriyoo tokko sirba bara. Ati gabaabsu mi? Albiitis biyya farra jedhanii beekame. Aljala laala kaddatti yaadna godhan gafana jala. Ammaan tana ni ilaala. Sa'aan daqiiqaa sadii bichaa ta'u dalagaa seenuudhaaf. Amma isaa wajjin wayoo wal karakaranii haaraa takkaa waa hedduu ta'a dalagaa ta'e irraa hin hafa. So naafis gaarii miti mi ofiitti kakkaa'etuma. So deeme. Jala rafe nama rifeensa irraa jiru jala. Deemee achi booda guyyaa silaa boru deemu jechuudha. Galgala galeetiin silaa borummaan sirreessuu deema beekte mataa kofiyaa suutatti irraa baaseetiin naagartaa hin jenne beekte rifeensa eessa kutanaan jette. So in danda'ame because
even hangar fesa lama dalle tolfadde hangar dire tayara fulle fesa ya ka jole ta ka jala jira hakata so mal hali bi sani hetu ta ka wata ta tore sabu banis guguti he santore so mal bi sati wa hunda bi lama kabateti dai tamale akuma si hanati mashallah kama yoro fete da kun jiro ani yom france rese jidroni ballesa so hala kastore hala sanke sile mashallah nafu batti kinen wajuru time ayera kon kawete asharate mas butu normal jede mas normal gize jurule even video la ro dende sani dire yara gize nasimatan watan he jelli jira rakata so kasta safe mashallah heduna man garato faccio fado gabisa na majamu manar fensa bugatu faccio manille bi kuma dursan jira waka I think ka shanta ko bareda manille bi kuma dursan jira achitti lake sirre fadde naman heddu garato fado salatille jira biya fe o gotan torbe sura ta kai sabale jira ne so wara jaybe sita gize fe se kesna tawatani katab jada de radda wala jira bilo ko wada atra bilo wase ko wada so asara to wadi dawo faro kai sabu jole te tan mutanno kana kaman jole chumtu jula skete kai jole ke chumunda mutaro sai ta dara chipsa tani because amma biya ta man tijiru tana sa to biyo ta faran yunda kai satti wujina kana tun duji fa ka gudda kam de gumma wan sarfat so mala guddati dalagani si so jaban cho kabani je chor bade ti daum ra posta ha sa khade yugi ya se afi wate jedi ya so ya akara to wa okay amma filtera fi wonto physical fi wonda kana hundi wan qam physically jijira mu fura wala gudana mo bi khadati famti physical filtera wolte wolto wate dimete gura chunde wala gudan amala fi hala nam sonde jefra ani wala gudan be kamnes fula by the way nam filtera wolte wolto wate ino barbaachisa waan ta'eef jecha takkaffaa jireenya keenya boruu keessatti wajjin jiraachuu beekna. Lammaffaa irratti dammoo nuti musliima hawwiin teenya jannataadha. Sigaree hanga jirruutti obsaan eeggatu khayrii dalagachuu wal amanuu wal jaalachuu fi karoora keenya of fuulduraasa laaluu qabna malee ishee adda fageenya ammaa tana qaawwa xiqqashuu tana laaluu hin qabnu jechuudha. Sababbiinsa boru jireenya bal'aa wajjin jiraanna ilmaa wajjin horraa ani faamilii guddaa taana waan ta'eef jecha ilmaan teenya illee diin irratti guddisanna waan ta'eef jecha hangi sun dhufuuf garuu ammamoo obsadha yaani rabbiin illeen sabirii nuuf kennuuf sabirii kenna illee nu laaluuf jecha tarii addaan nu fageessuu danda'a rabbiin dammoo yeroo dhiyoo keessatti kinoo walitti nu fideera san keessatti immoo Dubaay Itoophiyaan galee hangani Dubaay galuuyyuu hojiiwwan hedduu turre haraa inni qaatarraa galii naan jedha anumatti obsi jedha xiqqoo haala maatiitiin wantoota ulfaataa ture tarii yoo haalli sun kara maatiitti eeguudhaaf waa hedduu jira haalli sun yoo mijate jedhee Dubaay irraa illee gaafan biyya galu I think naannoo ji'a tokko minaaminaan ta'e hanga san garuu inni akka turuuf fedhu sababbiinsa biyya keessatti xiqqoo ishee sodaataa ture haalli qilleensaas wantoota hedduu jira mitiire haalli namoota nan bira jirus tarii firii ta'uu baachuu dandeetti haa jedhu garuu alhamdulillah haala bareedduu keessan ture san keessatti garuu eessa baatee eessa turte eessa oolte nama akkasitti yaani natti caqaacaqee na hifachiisee maal jedhu sanii miti bakkan deemu bicha beeksisee eeyyamsiisee deema inni na argee na arguu baate rabbiin na arga waan ta'eef jecha nan eeyyamsiisa bakkan deemuu fedhu hatta sittiyyuu yoo nan gadi ba'uu fedhu bakka akkanaan deemee barreessee fi baha jechuudha akkuma waan inni na bira jiruutitti na rabbiin dammoo amma kunoo walitti nu fideera alhamdulillah asirratti muuziqaa dabalaa fi keessaafu warroottan distaansii kanaaf jechuudha amsiin qabu akka walii galatti yaaduma isin jettanii dabaluudhaaf wal amanuu barbaachisaadha. Nama takka barra amani beektaa yoo amante itti dhagamani beektaa san gubbaa sodaa rabbii qabaannaan waan takka rakkoon takka hin jiru jechuudha. Because namni kun waan fadhiisituu waa godhuu danda'a bira hin jirtu akkasii bara. Garuu namni kun itti dhagahama namni kun hagamta kana amanee waan jiru takka jiraana. Saniif akka walii galatti bultii keessatti wal amanuu wani jaamu haalaan barbaachisaadha. Bu'uura bultiiti jeetii yaada akka tokko jechuudha. Kun waaniin rizaaltii yeroo gabaabduu keessatti argee kanaafuu wal amanuu qaban hin jaalladhu. Wal amanuun bultii keessatti amantii yoo jiraanne amantii ilmu jirtu ammas kabajaan akka namni jiraatu godha. Namni wal amanuu kabaja. ittiin kofalaa illee beekaatu maaf akkas jedhee
waan bareeduuf namni islaamaa yeroo baay'ee namni tokko gaafa kaasu haqa namaa ofirraa eeggatu waan rabbiin haqa namaa ofirraa eeggadhaan hin jedheef jechuudha. Kanaaf alhamdulillah jabina naaf ta'e akka walii galaatti fitnaan hundu jabina naaf ta'e hammeenyi namoonni naa yaadu hunduyyuu khairii naaf godhe rabbi waa tokko miidhameen beeku nu guyyuma tokko jinan badhaafame malee. Bayan Sumayyaa ibsi osoo hin jedhee kam ibsitu. Gara ishee qabdu Sumayyaan fi maali? Dhugaa dubbachuu Sumayyaan naaf jiruuti hundi jechuun danda'a. Because amma adda fageenya hanga jiru kanatti dhugaa dubbachuuf yeroo hunda waan namni jirtu na fakkaata. Hamilee na taati naaf taati. Fi yeroo tokko takka gaata lagaan ulfaatti hin daddabachuuf. Sigalee hedduu jechuun paawara naa taate jechuudha. Maaliif na jajjabeessiti. Hedduu motiveeshinal jana jajjabeessiti. Abshirraan jetti. Sigalee so akka walii galatti isin jireenya kiyya jechuu danda'ama. Waan kana jeebsuu baay'ee natti ulfaate. Jecha olii jechuudha. Gaafa wal fakkaata. Rabbumaaf jecha si yaadataa yaadatte. Gaaf tokko laayii irratti beektaa? Laayii irratti gaafa galu inni sirreessidha waan masiiniif sun bichaadha. Kan inni tokko irratti godhu. Hayyee bakka nagaatti turaadha jedheen ijoollee hundaanuu cufatudha. Yalla yaa ustaata rabbumaaf jechan si jaaladha nagaatti jedheen. Anillee rabbi jecha si jaaladha jechuudhaaf rakkoodha jaartii isaadha erganii kaa godhannee bara. Waan dubbatu wallaalee. Egaa haa godhataniiru. Laayii irratti namarratti haa anillee sin jaaladha naan jechuudha in sodaata inni badaan isaa. Anillee akkasumaaf inni bakka namoota illee yaasee ana bichaa tafee kazan nagaatti turaa jedhanii isaaniin yaa ustaaza bakka anillee rabbumaaf jecha si jaaladha jedheen. Waan deebisuu ofirraa wallaalee rabbi jecha si jaaladha jedhee baraakko. Rakkoodha boodaniisu. Samboo laayii irraa beeman. Bila akkasuma ishee kutee bira. Egaa laayii irraa baatee ooman. Ittiin kofala anillee beekatumaaf akkas jedhee waan naa deebisuu hin qabne bicha dubbii filadhee akkas. Asirratti beekaan hedduu miidiyaa waan jedhamu sodaatu ture. Waggoottan baay'ee muuxannoo waan qabu jecha ergaan isii fuudhe garuu yaa'u. Sodaatu gadhiisa. Okay, Maaliif ijji na boojite hedduu waan ture. Okay, wal fakkaataa sun yaadatu mee bayaan akkamitti ibsita? Bayaan diblamaa akkamii? Jaalallee qabdu akkamitti ibsita? Duraan walitti himaa turtanii akkamitti diyaadha? Dhugaa dubbachuudhaaf abbaa manaa jechuun waa hunda haidha. Jannattis kan jirtu koomee abbaa manaa jiraan. Wattiin takka salaata ishee salaatti soomana ishee soomatte qaalee abbaa manaa ishee buutte qaama ishee sattaratte jannata kan argattu. Isa keessaa tokko abbaa manaa isheedha. Kanaaf abbaa manaa koo baay'een jaaladha baay'een kabaja. Jechaan ittiin ibsuun qabu. Jaalalli kan jiraatu malee jechaan kan ibsamu miti waan ta'eef jecha jechuudha. Nu gidduu wanti jiru jalqaba walitti nu fide islaamummaadha. Wanti walirraa namoonni tokko kutaa ofii ilaalanii kan itti heerumanii jiran. Sanirraa illee namaaf barnoota taa'ee yaada. Namni ani Arsii inni Harargee. Ani kanan jiraatu Dubaay inni kan jiraatu dammoo Awurooppaa keessa jiraata jechuudha. Fageenyis nama daangessu kutaanis nama daangessu namni tokko jiraachuudhaaf jireenya wajjin adeemsuudhaaf laa ilaaha illallah bichaa nu gahaadha. Yeroo baay'ee baangaalee horomtanii maal jedhanii ijoollee keenya shamarraallee kan qeeqantu jira jechuudha. Kanaaf namni tokko